Wantoota keenya oduu galgala kanaaf qabnu isinitti himaan Badri Yusufi. Mariin araaraa waraana bilisummaa Oromoof mootummaa Itoophiyaa Taanzaaniyaatti geggeeffamaa ture garuu fashalee abdii kutachiisaa ta'uu akka hin qabne gaafatamaa jira. Mariin mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti adeemsifamaa ture sadaasa 21 bara 2023 waliigaltee malee addaan bahe. Waraanni bilisummaa Oromoo ibsa gabaabaa sadaasa 13 bara 2023 baaseen ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa fi itti aanansaa Gammachuu Abbooyyee Taanzaaniyaa gahuu isaanii mirkaneessuun oduu gammachiisaa ture. Haa ta'u garuu mariin abdiin eegamaa ture sun waliigaltee malee xumuramuusaa ibsa mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo torban kana baasaniin hubatame. Xiinxaltoonni siyaasaa, ogeeyyoonni seeraa fi rogeeyyoonni miidiyaa qaamoleen siyaasaa marii irratti waliigaluu dhabuun waan haaraa miti jedhanii kan waraana bilisummaa Oromoof mootummaa Itoophiyaa mudates isuma waan ta'eef mariin marsaa sadaffaa deebi'ee akka itti fufu yaamicha gorsaa laataa jiru. Dhaabbileen amantiilee fi namoonni dhuunfaatis mariin abdiin eegamaa ture sun fashalutti gadduu ibsanii deebi'ee akka eegalu gaafataa jiru. Mootummaan Itoophiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo yeroo duraaf ji'a Eblaa dabree keessa ture kan walitti dhufuun waliin mari'atan achuma Taanzaaniyaatti jalqaba walakkeessa ji'a sadaasaa kana bakka qaamni sadaffaa argamutti marii araaraa taasisanii garuu bu'aa malee addaan galan. Erga mariin sun fashalee mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo wal komataa kan jiran yeroo ta'u garuu osuma marii adeemsisaa jiranii Oromiyaa keessatti lollis itti fufe. Waraanni bilisummaa Oromoo mootummaan adeemsa siyaasaa isaa jijjiiruu hin dandeenye jechuun yoo qeequ mootummaanis waraanni bilisummaa Oromoo gaaffiilee ganna 60 dura gaafatameef deebii argatan dhiheesse jechuun qeeqe. Xiinxalaan siyaasaa gameessi obbo Johar Mahammad erga mariin fashaleen booda fuula hawaasummaa isarratti barreeffama tibbana maxxanseen adeemsa marii araaraa kanarraa bu'aan hawwamu argamuu baatus garuu abdii kutachuun hin barbaachisu jedhan. Dabaluunis abdii kutachuu hin dandeenyu fala biraatis hin qabnu ammas mariin araaraa itti fufa jennee abdannaa jedhan obbo Johar Mahammad bifa wal fakkaatuun battala mariin kun fashaletti igaad ibsa baaseen mariin kun deebi'ee akka itti fufu cimsee gaafatee jira. Mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo hanga ammatti mariin marsaa sadaffaa itti fufuuf dhiisuu isaa waan ibsan hin qaban. Aangawoonni hundeeffama godina Booranaa Bahaatiin wal qabatee mormii geggeeffameen booda hidhamanii turan 14 dhiyeenya kana gadhiifamanis gara hojii idilee isaaniitti hin deebinee jedhame. Aangawaan waajjira fayyaa aanaa Gooroo Doolaa kan turan obbo Addisuu Ibrahim, barsiisaa Miidhadduu Jiloo, itti gaafatamaa duraanii waajjira barnoota aanaa Gooroo Doolaa dabalatee namoonni 14 dhiyeenya kana gadhiifamuun guutummatti hojii isaanii idileetti immoo hin deebinee jedhame. Yeroo hidhaadhaa baafamanitti hojiilee teessan idileetti deebitan jedhamanii waadan galameef hojiirraa akkan oolfamin himataa jiru. Mindaan Oromoota gujii ji'ootaaf hidhaa keessa tursiifamanis ugguramee hanga ammatti hin baanee jedhame. Yeroo isaan hidhaa keessa turanitti maatiin isaanii rakkataa kan turan aangawoonni mootummaa godina Gujii godina Booranaa Bahaa hundeeffamee mormaa turan kanneen ammas mindaan hin laatamneef yeroo sanitti aangawoonni mootummaa namoonni 18 kan hidhamanii turan yeroo ta'u garuu dhiheenya kana namoonni 14 bilisaan hiikamanii jiru. Aangawoonni mootummaa waajjira poolisii magaalaa Nageellee keessa ji'oota 4 turan kanneen torban dabre keessa gadhiifaman. Aanaa Gooroo Doolaa keessatti mormii geggeeffameen wal qabatee haalli naannichaa ammas tajaajila idileetti hin deebine. Keessattuu dhaabbileen tajaajila hawaasummaa ammas hojiitti hin seenne jedhame. Hoogganaan sabquunnamtii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa ibsa amma dura kennan keessatti hundeeffamuun godina Booranaa Bahaa tajaajila saffisaa ta'e ummataaf kennuuf kan kaayyeffate jedhan. Obbo Haayiluun dabaluun ummanni tajaajila si'ataa ta'e argatuuf kiiloomeetira hedduu deemurraa gara kiiloomeetira 15 hanga 30tti xiqqeessuun hammeenyan qabu jedhan. Gaaffilee jiran karaa seeratiin dhiheessuun osuma danda'amu tajaajila mootummaa fi dhaabbilee barnoota akka hojiitti hin galle dhorguun ammoo ummata miidhuudhaa jedhan. Godinni Booranaa Bahaa hojii isaa itti fufee jiraatus dubbatan obbo Haayiluun murtiin caaseffamaa kun godina Gujii keessatti mormii lubbuu lammiilee nagaa galaafatee fi hidha aangawoota mootummaa dabalatee mudee jira. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa komiilee Gujii keessaa dhagahaman moggatti dhiisuun caaseffama haaraa hojiitti seensisuun sirrii miti jechuun qeeqni bal'aan ammas itti fufee jira. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee dhimmoota nageenya irratti jiraattota isaa waliin marii bal'aa geggeessaa jira. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee kutaalee magaalaa Finfinnee garaagaraa keessatti jiraattota mariisisaa jiru. Kaayyoon marii tanaatis dhimmoota nageenya irratti uummata mariisisuu fi bu'aalee jajjabeessaa bara baajataa 2015 dabree argaman haala cimsanii itti fufsiisuun danda'amuu fi fayyadamummaa uummataaf oolfaman mirkaneessuuf akka ta'etu gabaafamee jira. Mariin kun kutaalee magaalaa Finfinnee keessatti wal duraa duuban geggeeffamaa kan jiru yeroo ta'u, mariin kunis adda durummaa kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee fi hooggantoota magaalichaa hammatuun kan geggeeffamaa jiru. Fiigicha guddicha Itoophiyaa torban dabree magaalaa Finfinnee keessatti adeemsifameen booda dargaggoonni kuma hedduutaan
bulchiinsa Adaanech dabalatee mootummaa federaalaa abaaranii jiru. Finxaaleeyyiin Amaaraa magaalaa Finfinnee keessa daheeffatan jechoota arrabsoo fi saba maqaa xureessan darbatan baay'achaa jiru. Oduu teenya biyya alaatiin waliigalteen dhukaasa dhaabuu Israa'eel fi Falasxiin akka dheeratu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gaafatee jira. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu garee Falasxiin Hamaasii fi Israa'eel erga eegalee har'a guyyaa sadaffaasaati. Waliigalteen kun wixata boruu kan raawwatuuf jiru yeroo ta'u, waliigalteen dhukaasa dhaabuu guyyoota muraasaa kun yoo xumurame kibxata dhufu maaltu mudata inni jiru yaaddoo tahee jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ammoo yeroon waliigaltee kun akka dheeratuu fi konkolaattonni gargaarsa namoomaa fe'atan dabalataan Gaazaa akka seenan gaafatee jira. Akka waliigaltee dhukaasa dhaabuu labsametti dilbata irraa hidhamtoonni Israa'eel Hamaasiin butaman hedduun gadhiifamuuf jiru. Konkolaattonni deeggarsa namoomaa fe'atan hedduunis sulula Gaazaa ni seenu. Lolli Falasxiiniif Israa'eel kan cime erga Hamaas onkololeessa 7 bara 2023 Israa'eel irratti haleellaa rifaasisaa daguun fudhate. Erga waliigalteen irra gahameen booda Hamaas namoota 26 Israa'eelota fi lammiileen biyyoota biraa keessatti argaman dabarsee fannoo diimaa addunyaatti kennee jira. Namoonni biraa lammiilee biyyoota kaanii ta'an waliigaltee hidhamtoota wal jijjiiruu keessan turres 15 gadhiifamanii jiru. Aangawoonni Israa'eel tarree namoota arra gadhiifaman ifa godhee jira. Maqaa namoota arra gadhiifamuuf jiranii qaxara irraa argatu maatii butamtootatti beeksifte Israa'eel kaleessa Israa'eelonni 13 yeroo takkatti gadhiifamanii jiru. Itti aansunis Israa'eel hidhamtoota Falasxiin 39 sanbata kaleessa karaa fannoo diimatiin gallakkiste. Gama biraatiin erga sanbata torbee dabree kaasee konkolaattonni 268 gargaarsa namoomaa fe'atan Gaazaa seenanii jiru. Ammas taanan haalli namoomaa hamaan Gaazaa keessa waan jiruuf waliigalteen dhukaasa dhaabuu har'a galgala xumuramuuf jiru kun akka dheeratu UN'n gaafatee jira. Israa'eel ammoo hanga gareen Hamaas nageenya lammiilee Israa'eliif yaaddoo ta'an jiranitti lola ittan fufa jechuun dhaadattee jirti. Kun kanaan ta'ee osoo jiru humnoonni Israa'eel Falastiinota nagaa irratti dhukaasa bananii jiru. Haafiz Sureyni namoota waraana Israa'eliin hulaa mana isaarratti akka malee tumaman viidiyoodhaan mul'atan. Haafiz akka jedhanitti humnoonni Israa'eel hayyama malee ooyiruu tiyya keessatti dukkaana dhaabbatanii jiru. Muka ooyiruu teenyaa gaaddisa godhatanii jala jiru. Yoo itti sinne if duuba deebi'aa jedhanii sitti dheekkamu jechuun BBCtti himanii jiru. Yoo xiqquma ajaja diddee dhaabbatte rasaasa sitti dhukaasanii si ajjeesanii jiru lammiin Falastiin kun. Lammiileen Falastiin baadiyyaa keessatti marfama keessa jiran kanneen haalli kan duraanii caalaa hamaa ta'uu BBCtti himanii jiru. Israa'eel seeran beeytu seera isaantu harkaa qaba waan barbaadan si godhu kan gaafatu sin jiru jiru haala lolaa keessa waan jiramuuf waan fedhan godhuu danda'u jechuunis yaaddoo nageenyaa qaban ibsu. Magaalaa Hebroon jedhamtu keessatti ammoo Falastiinonni kuma hedduu ta'an iggitamanii jiru. Magaalaan uggura jala kan jirtu yeroo ta'u magaalaa yeroo dheeraaf uggura jala jirtu Hebroon keessatti daa'imman Falastiinotaa ji'oota 6 mana barumsaa hin deemnes jedhu maddeen. Oduu teenya xumuraatiin dorgommii fiigichaa maraatoonii chaayinaa magaalaa Chaangaay keessatti adeemsifame irratti atileetonni Itoophiyaa fi Keeniyaa 1 fi 2 xumuranii jiru. Fiigicha maraatoonii Chaangaay kana irratti dubartootaan atileetiin Itoophiyaa Suuraanesh Yirgaa sa'aatii 2 daqiiqaa 21 fi sakandii 28 tokkoffaa yoo xumurtu, atileetiin Keeniyaa Seeluu Shebeegoo ammoo sa'aatii 2 daqiiqaa 21 fi sakandii 55 lammaffaan xumurte. Dhiirotaan ammoo atileetonni Keeniyaa fi Taanzaaniyaa 1 fi 2 goolabanii jiru. Atileetiin Keeniyaa Keniizaa Filimoon tokkoffaan kan xumuree jiru yeroo ta'u, atileetiin Taanzaaniyaa Alfoonis Simbuu ammoo lammaffaan injifatee jira. Gama tapha kubbaa miilaa Pirimeer Liigii Ingiliz yeroo ceenu ammoo Manchester City fi Liverpool falmii cimaa kaleessa geggeessaniin wal qixxee bahuun qabxii qooddatanii jiru. Arsenaal ammoo dirree isaatiin ala Brentford 1-0 injifatuun akkuma bara dabree dursa Pirimeer Liigii qabatee jira. Luton Town ammoo Crystal Palace simatee galchii 2-1 kan injifatee jiru yeroo ta'u, Bournemouth ammoo gara dirree Sheffield United imaluun galchii 3-1 injifate qabxiin galate. Torban dabre Manchester City dirree isarratti simatuun falmii cimaa geggeessan galchii 4-4 qixxee bahuun qabxii kan qooddatee ture. Chelsea ammoo tapha kaleessa irratti haala hin eegaminiin galchii 4-1 Newcastlein injifatamee jira. Nottingham ammoo dirree isarratti Brighton simatee galchii 3-2 injifatamuun qabxii dhabe. Arsenal ammoo gara dirree Brentford imaluun galchii takkitti taphataan Chelsea duraanii Kai Havertz lakkoofsiseen injifate. Premier League Ingiliz mataa gubbaa taa'e. Akkaatuma kanaan Arsenal qabxii 30 kuufatuun Premier League Ingiliz dursa kan qabatee jiru yeroo ta'u, Manchester City qabxii 29 lammaffaa, Liverpool kaleessa qabxii guddate ammoo qabxii 28 sadaffaarra jira.
Tapha La Ligaa Spain kaleessatiin ammoo Baarseloonaan Raayoo Valkaanoo waliin tokkoof tokkoon qixxee bahuun sadarkaa afuraffaarra taa'uuf dirqamee jira. Atileetiko Maadiriid ammoo dirree isaarratti Malorkaa simatee galchii 1-0 injifate. Giroonaan qabxii 34 tokkoffaa, Real Maadiriid qabxii 32 sadarkaa lammaffaa. Atileetiko Maadiriidiif Baarseloonaan ammoo garaagarummaa goolitiin sadarkaa sadaffaaf afuraffaa